dhaabbatee waraanni Itoophiyaadhaa jabaadhaa waraanni eenyutu laafa jeen laala yeroo inni ragaa fira gumee laala gaafa aangootti dhufu gurbaan birruun qoon bireedaan sun bireedaan jiibaa maal fakkasuuni dhiingidda gaafa lama balbe akka ta'e dhufe yeroo abii harkaa wal dhooyte yeroo gabroomsaa keenya harkaa wal dhooyte isaan waan godhan dhaban kana nuti wanni godhuu qabnu dhaabbatee waraanni Itoophiyaadhaa jabaadhaa waraanni eenyutu laafa jeen laala yeroo inni ragaa fira waraanni Abiy Ahmed dhaadatuun Tigraay keessatti harkaa dhumee jira. Kunis bahaa fi kibba Oromiyaatti dhihaa fi kibba Oromiyaatti harka kennee dhumaadhaa jira. Kunni dhuma kun harka kennaa jechuudha. Yoon kibbatti waraana kun tokko erge waraanni 100 lubbuudhaan baheen deebi'u. Rakkinni Abiy Ahmed amma mudate guddaan waraana sirraa abdiin qabu waraana guulolaa erge waraanni harka kenna. meeshaa gurguddaa haaree kanaa wajjin harka kennaa jechuudha. Meeshaalee waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabu kan dhiyeenya kana miidiyaan naftanyaadhaa irraa haasawaadhaa jiruun meeshaalee haaree meeshaalee ciccimaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa hiikkateeti booji'eeti. Kana irra wanni Abiy geessee faaktirii qawweedhaati faaktirii xiitiidhaa keessa dhaabbatee waraanni Itoophiyaadhaa jabaadhaa waraanni eenyutu laafaadha jeen laala yeroo inni ragaa fira laala eenyutu laafaadhaa jeen وهي ما رأي خيسة واتو جراجان أبي أحمد إنيو توراني خلافة داهم من قبض جين ولا سرد وين جين تكيتي وراني خي نماس هارت تلفون قومي جباتي ونو أكد جرا كان جتشون أبي مراتا دبي أبي تنا أكد هيكة أنا إسنيهم أبي وران الرا أبدين أبي وران نركا أمي خون أركا خناد أجر دي بسي ورانو مانتن هركا ورانو سلام ملين سايو خناهو خيستو أرومو را شكي قدو رقم waraana Oromoodhaa dhaloota Oromoodhaa karaa Wallaggaa fi Gujii Oromiyaa keessa bobbaasuu dhiiseeti waraana Oromoodhaa naannoo Amaaraatii fi Tigraayitti ergaadhaa jira. Kun maaliif yoo dhaqan Oromoodhaa Oromoo Siffaaq hulluun Oromoo Siffaaq oonagnu akka mallattiisanii yoo dhaqan ilmaan Oromoodhaa lama qawwee walitti dhawrra dhaqaniiti itti dabalaman. Sani wanni amata sadee kana tahaadhaa turu wanni waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyarraa guyyatti akkatti ol deemaa guddachaadhaa jiruuf icciitiinsaa dhaltii Oromoodhaa kadhaqe. جوا نما أتكلم بين ولا لا عند خيسة فلاني شخصي في مشرت خدني لك يتوه بقول جدين خبوا بقى قبضة بودي ما يتوه وشير أنا بدي لك تدي ما الماني قرأتو كلام ليه دولين درجة جيسي برات خوا هبتو هندينو كوي موتو ما له جودة تو كوي جبتو كوي بريدو لديه أكى ورانا قلادة جرو وقام درتو هنجنو سيرا وراني أدول سما أوروبا وبون ونكت أصون دمي سياسان ساني درس ببلتة لا لما بكي وراني خنجر كنا بكي كابلين ده خرا وراناتين هزاب رجباتن وراني بسما أوروبا خرا وراناتين هزاب رجباتن قربو ويكنسين جرو دمي سياسات ورا دمي سياسات حجتوف ورا أدوكسي دلغوف ورين إنسان كان الدنيا والبرجس bakka kanatti dadhabbii qaban maaliif kun dadhabbiin hayyoota Oromoodhaati qawwee akka nama faaktarii irraa oomishutti waraanni bilisummaa Oromoodhaa everyday qawwee waraana Abiy ergurraa washee hudduu garafee irraa hiikee guyyarraa qawween kumaantamaan waraana keenyaaf garaadhaa jirti. Plus Tigraay keessatti lolli takkaa qabbanaawee hin beeku. Tigraay keessatti waraanni Abiy guyyarraa kumaantamaan dhumaadhaa ajjeefamaadhaa jira. wanni Abiy maraachi dhingada fuulsaa yoo ilaaltan gaafa paarlaamaa tasbee fuulsaa yoo ilaaltan fuulsaa gurbaan bireedaan sun kasrat deebi'eeti Minilik fakkaata bifti raadiintee bifa dhabeeti maal fakkaata Minilik gurbaan burruun qoon gaafa aangootti dhufu gurbaan burruun qoon bireedaan sun bireedaan jiibaa maal fakkasuuni dhingada gaafa lama balbe akka ta'e dhufe akka ta'a hay gurbaan idaa rabbiin osoo lubbuun dineeti suuraa teerta rabbiin si rabbiin sirraa fudhatee suuraa Minikis nama gubbaa kaahuu ni danda'a. Idaanuu dandeettiin rabbii tun ajaa'ibaa jeetiin isaa paarlaamaa keessa ta'a. Rabbiin bifa bareedduu sirraa fuudhee bifa Minik gubbaa kaa'e. Kun maali? Too much stress. Gaafa hedduu yaaddu, gaafa hedduu rakkattu, gaafa hedduu dhiphattu rabbiin suuraa tana sirraa fuudha. Rabbiin akkas godheetti Abiy dhingata paarlaamaa guutaa akka ta'a. يتكبراتشو جوجو والله أفان أدم بنون دندو يكارني برني سايل لانجوج دبسو براتن برني أقوم ما سنكبتن نمي فولا نما لالتني خيسنا ما أكو دنديسن يو فولا أبي لالتن
هو كتا إيه يتكبراتشو جفونسا هون ربي واندن دون دكان قبض ديبسيت أبارسنا ما هم كيسة جميرة خيسة أول ديبي فولان به وان برافكات أمج أفيرام مسي تولي ديما الغربا ديما بريدا سلام شافوا براجعاتو إربريدي ومانتن أبي درام مال فكات إذا ما هنقولي هقولي ستريسي في أبارسا وندو ستيت مات دبي هنينا ما بودسنيكو أمستربا maaltu katti stressii godhaajeetii taatu sorban kana maaltu kun eega paarlaamantii akka booda Abiy Ahmed maaltu suuraa irraa fuudhe maaltu suuraa Abiy Tadwaas irraa fuudhee gurbaa osoo lubbuun jiru Minilikitti jireetiin qorannaa godhee jala deemee waraana guyyarraa harka kennu kana waraana guyyarraa jira dhumaadhaa jiru siyaasaa Itoophiyaadhaa tabittinnooytee namni wal amantii dhiise biyya Amaaraa fi Oromoon keessatti waliin amanne biyya Amaaraa fi Somaaleen keessatti waliin amanne biyya sabni hundinuu ifirratti deebi'ee wal shakku abbaan fedhe wali qabee hoogganuu hin danda'u. Kan hubadha. Biyya sabni hundinuu amma Oromoonis Oromoo waa'ee Oromoo yaaddeetti Oromoo. Oromummaa silaa ganee maanta diinaa wajjin jiru kunu wanni Oromiyaadhaa fi Oromoo jiru kuni onnee teenya keessatti piriintaatee jirti. Oromoo dhobdoonu garaadhaa gocha dhaban malee onneen isaanii dhugaan eessa jirti dhugaan Oromoodhaa maali deeynaa garuu garaadhaa suufi garaa duruuti. Warri Amaaraati sabboonummaa Amaaraatiin sabboonummaa Amaaraatiin Amaarummaa Itoophiyummaa Amaarummaa Amaaraa balaayinnet siyaasa kanaan sammuu isaaniitti piriintaatee jirti. Warri Sidaamaa warri Ogaadeen warri Walaayitaadhaa hundi Guraageedhaa fi Sinxeen osoo nafin akkasii jiran jechuudha. Biyya kanaa tana keessatti waraana biyyaatiin ijaarrattee hin dandeessu. It is very difficult of beekee dhaggeeffadhaa. Qalbiin caasaa raayyaa ittisa biyyaatiin ijaaruu jette kontiraat Oromoo irraa meeqaan fuul Amaara irraa meeqaan fuul Amaara ammaarree kun achiin kan obbaas Abiy sadarkaa maraatee qalbii isaa dhabuu gahee jira. Fayyaan qabu. Kanaatu suuraa irraa fuudhee maraachi. Yeroo kana egaa nuti Oromoon maal godhuu qabna dhaggeeffadhaa. Maal godhuu qabna Oromoon. Yeroon laal this is a good chance ummata keenyaaf qeeroodhaaf qarreedhaaf maal hin beekne yeroo Abiy harkaa wal dhooyte yeroo gabroomsaa keenya harkaa wal dhooyte isaan waan godhan dhaban kana nuti wanni godhuu qabnu qeeroo fi qarreen ifirratti deebitee carraa harkatti hundaan qawwee hidhachuudha qabdi. Leenjii fudhachuudha qabdi. Gaafa waraanni Abiyyii fi waraanni Oromoodhaa jabaachuudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa keessa saaruudha qaba. Oromiyaa keessa bal'achuudha qaba. Uummanni keenya waraana bilisummaa Oromoodhaa bakka jiru dhaqee ifi galchee if keessa biqilchee leenjisee qopheessuu danda'uudha qaba. Abiy maaliif haa danda'uun gurratti qechuu qabna. Dubbiin Abiy kijiba addunyaan barte nama afaaniin dhufe godha Abiy Ahmed. Nama haasawee miti. Haasonni Abiy dubbatu hundinuu nama afaaniin dhufe afaaniin dubbatee sonteen Abiy afaaniin dhufee kutee jechuudha. Wanni inni dubbatu hundinuu waan inni jiru jala deemuudhaa miti kana booda. Kana booda maal godhuu qabna? Eessaan jabaachuu qabna? Eessaan cimuu qabna? Laal waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroo maantanaa kana dhugaa walitti himne. Karaan hundi cufameeti karaan kun qoftiin banamaadhaa jira. Hulaan tana qofaaf hulaan karaa nagaa dhumattee jirti. Hin jirtu. Namni tan irraan oollees du'a tan sodaatiis du'a tan irraan oollees du'a jetti Oromoon. Tan irraan oollees du'a. Du'a namni jira isa keessa tokkollee hin jiru. Ansilaan amata kun shantaa inni fedha. Silaan amata kun shan akkuma osoo hin jiru daldalummaan bareedaan kun taa'ee inni fedha. Garuu du'a Sudaan jala baata jilaan baatu. Kanaafuu furmaanni Oromoon ammaan tana qabdu waraana ifii jaarachuu qofa. Itoophiyaan diigamtee jirti, facaatee jirti, hin jirtu. Abiy waraana hin qabu. Abiy olola miidiyaadhaatiin mootummaa taa'aadhaa jira. Olola miidiyaadhaatiin miidiyaa paawar waraana hin qabu, humna hin qabu. Olola miidiyaadhaa qofaanii aangoo taa'uudhaatti jira. Waan kana namni keenya akka gaariitti hubadhaa. Olola miidiyaadhaatiin miidhagfaa dur gaafa Hayila Sillaaseedhaa hogguun dhaga'u. Ministeer tokko yookaan shikoos tokkooni Oromoo dhibba tokko tarree galchanii Amaarummaan tokko ante jechaa nam dhibbaan deemu. Nama gurguddaan beekadhaa sababtu isaa tokko afaan deebi'ee gargalee micciiree harkaa fudhuu danda'a. Garuu waan sammuun isaanii amantee jedhu kun mangistiidhaa qawweedha qabaa nama jeesaa waan jettee amanteef nam dhibba tokkootu nam tokko qawwee qabdu akka deemaa jechuudha. Arraas ololli miidiyaadhaa nama keenya akkas godhaadhaa jira. Ololli miidiyaadhaa miidiyaan heddumminni kun wanni miidiyaa hojjan kun nama keenya waan hin jirre ni jirti itti fakkeessaadhaa jira jechuudha.
abiyyi humna qabne abiyyi waraana qabne kana ammallee qotee bulaan keenya nama jiranii mangistummaa waan santu madaas gaseen mangistiidhaatu biyyaan deemu jira qawwee dhaqabanii mangistiin tun nama jeesu dandeessi waan juu sammuu keessa qabatan jechuudha. Kanaatu psychologically miidiyaan isaanii dhiibbaa nurratti godhaadhaa jira. Kan dhageeffachuu qabu. Nuti uummata moohaadha, uummata moohate, uummata guddaadha. Kanaafuu ololli miidiyaadhaa kan naftanyaan miidiyaa gubbaadhaa wajji kun oon akshinii nakastee maal ta'etu kana uummanni keenya gurratti lakkaa'atina. Wanni miidiyaan dilli kun akkatti ololuuf waan humna waraanaa hin qabneef sammuu namaa miidiyaan amansiisanii mootummaan ni jirti. Keenyaa keessatti guyyaa tokko jira July 7 sabaa jedhin dhageeffadhaa. Sabaa jedhin July 7 sabaa dheeroon daa'u baatii torbaffaa guyyaa torbaffaadha jechuudha. Yoo amma dhiisan beeku dur gabbaniiti ummatuma magaalaa keessa yaa'u kana poolisni uleedhaan cafaqa uleedhaan tuma karaa deemus numa dhawaan kanaas numa dhawaan kan mata futtusan kana adma. Sabaan kun maali sabaan kun jeetiin gaafadhe waa'ee dees maaliif akkana wal godhan maaliif kan wal tumanii maaliif poolisni gabbee nama nagaa namni caccalaaqatee gurbaatu ba'a. Guyyaan kun wanni irratti mee gaafadhaa wal keenyaa jirtan. Guyyaan sabaa kun wanni irratti ta'ee guyyaa mootummaan jiraachuu ummata yaadachiisan. Mootummaan jiraachuu yoo ka tuubaanne poolisiin gabbee tuubaate ummataatu mootummaan ni jirti kana irraanfata. Ummataatu akka mootummaan jirtu irraanfata. Kanaafuu gabbaanee guyyaa torba yookaan sabaa kana akka mootummaan jirtu ummatatti himuu qabna yaadachiisuudha qabna. Akkamitti ulee cafaynee kun arra mootummaadhaatu waraana mootummaatu akkatti gabbee isin tumee mootummaan ni jirti. Mootummaan guyyaa sabaa kana gabbaateen nama tumti. Kan barsiisuudhaaf jenna. Itoophiyaa keessatti miidiyaan habashaadhaa wanni isaan guraalaa jiran hooma akkanaa kana jechuudha. Arra fundraisingii qabnaa. Media keelloo OMN I think miidiyaan Oromoodhaa hundi hirmaachuudhaaf deema. Uummata keenya wallootiif sadarkaa hundatti fundraisingii godhuudhaaf deemna. Nuti akka rogeeyyii Oromootti zaata akka irraa qabnee zaanginu kanneen hin beeku karaa miidiyaa sanii fundraisingii godhuudhaaf deemna. Uummata keenya uummata walloo uummata yeroo hundaa cinaa dhaabbachuu qabnu uummata ittiin boonnu uummata mataa ol nu qabachiise guyyaa arra I think ganamarraa eeglaan seesaa hin beeku. Arra guyyaa fundraisingii uummata keenya wallooti karaa miidiyaa keelloodhaa kan hubadhaadhaa sa'a 3 booda walitti deebinaa karaa miidhamtittu fundraisingii kana arra yerootii fudhee irraa godhufachuudhaan qabaa. Uummanni keenya uummanni walloo kun dhala Oromoodhaa hundarraa haa qaban. Dhaluma Oromoodhaa hundarraa haa qaban. Nama Oromoo tahee dhalate. Oromoo walloo cinaa hin dhaabbanne sammuun isaa irruudha. Namni Oromoo tahee dhalatee biyya alaa jiru. Namni Oromoo tahee dhalatee maallaqa qabu. Waan arra nyaatee oolu qabu. Waan burunaa san fuudhee warra wallootiif kennuu qaba. Roorroon warra walloorra gahaa jirtu. Roorroo Oromiyaa guuturra gahaa jirtu. No matter what. Maqaa Oromoodhaatiin du'aa jiran. Maqaa Oromootiin roorrifamaa jiran. Hogguu miidiyaan habashaadhaa hundi uummata walloo kana ukkaamsuudhaaf daddalgu. Nuti we know kana wajjin akkatti dhaabbannu silaas waliif himnu fayyaa ta'aadha. Booda walitti deebina. Boodaan deebisee irratti isii waraaboo yeroo qabaadhee hagaroonchi barbaadee fayyaa ta'a. Dhaabbatee waraanni Itoophiyaadhaa jabaadhaa. Waraanni eenyutu laafaadha jeen laala yeroo inni ragaa darbu